السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل توتيك أبي قدان خان الله خان إيرا خان جنة مدي مرتخيسنو أكم أرجع وانين قبل دوفه مالك أبتير وفي جت شوكيسن أولمو وانين قبل دوفه أران تنا ورداتو قرتة إبراهيم بيفتورا أكو مشاكتة قرتة قاعد أكو مديم جروتي نبيتني هموتو قرتة خرر راهن كين قرتة مالك أجيستة في جتشو أنا قرتة مالك برجيستة جيش ديبي سنجي ماليف قرتة أكمل تديلا خنا بودو ترتة نوجي مال وردا رواسيتي مرة فردو جارسخي تسمع دارم بربادو جارسخي نماكاتي جارسخي يجون تيرا كم مان تنا تنا نيوا نما مان تنا فان سين قرتة ورا مان تنا خنا قرتة ورا سكاج أنا وان انتان نان نشوف قرتة خنا سين جارسا بعد أدبك أقول ده جاي فردو وان متيوس قرتة بيفتون جت قرتة لالته أتي وأكن نجارته قرتة أما سيقولوا جرا جو هذا خنا يوتي جمته أكن نجارته سيقولوا جرا مالي في نمني جارتي فران دلان جارته هجو مجوني في بقول الله فيلتي خنافو أتوان كنا جارتخي عربو دورتو تاني تندو عربو ستين ما عربو تندو بنيا سخيتي مالي في لا أمبر باجس والله سريمتي خنافو جارتخي عارف رارين جارتخي نماك آتي جارتني قبض nama adeemsa illee qabu nama gartee hojjetaadha nama dalagataadha inni jechuudha jaarsareeti Ibrahim kanaafuu wardaa teenya waan kana gaarii miti ati firraa dhiisii jaarsareeti gartee miciyoon khara feeti oo feeti dibbee miti halkan guyyaa dibbee tumtoo feeti ati jaarsaree adabaan qabadduti taay lammada kanan jiinin ol seen yetteen ulara dhadheeyoo Ibrahim Hussein yete terkait dilatan kutu mah hina fad dilatun uga jar sifi gutum beridada garu dilakana kutu jar sifi garte terkait ana kutu shakani akuma garte omanni dilanu garte duranu namni jusan akan dugum sini tanansi gursa khanansi khana wartatenya sirrimit me kamit ol seni me mana seni yetan me kamiti sadarkaa kana guutuu qilleensarratti falfaaftee waan taane wanni kana meekana jechuun sirrii dhaama egaa laalutu saqanii ilaalame wanni kana sirriidha. Maallaqa kana fudhadhu akka Oromummaatti namni kun waan rabbiin gartee nuukan nasan irraa gartee rakkoo yoonii fi gartee bar rakkoo yoonii fi gargaarsa barbaada gartee haa Oromoon na gargaartu illee wallaahi keessa dabreetin Oromoon guutuudha sabni keenya bal'aadha si beekanii fi miti ati afaan Oromoo dubbattee qophaa waan itti barbaadu yoo narrakkadhee itti si gargaarani yoo rakkoo qabaatte. Ani maallaqummaan geesseef siinjee maallaqa geessiif deebi'ettee natu sumaa turge suma argemi hayyee kun akkana siinjaa maallaqa gartee maallaqummaan geesseef hojii maadan jennisi gartee dila kana guutuu shakkitee sadarkaa kana guutuu wardaateenye maaliif rakkoon kanaatu rakkoon sirrii miti waan kanaan ta'uuti ana koo obboleessa kee tokkottiin si gorsaa. Kursa jajjabaadha akka obboleessa tokkotti maaliif dheengaddaas sanuu sichi taanuus sichi fitu teenya amma immoo waan kana sirrii miti wardaa teenya hedduu takka jaarsa kee firraan tuqinii tasuma jaarsa kee firraan tuqinii dhalaan ammaan tanaa akka gartee nama waliin dhooyitee kaan achi dhooyitee dhiirtii amma akka dhiira gartee jaarsa kee dhiirammaatii miti akka nama haqaa tokko deema guutimmoo adeemsa nama haqaatii kanaafuu ammaaf gartee takka tokko guruun takka dhuufuun dhiirummaadha lama dhuufuun harrummaa jetti Oromoon har'aaf dogongortee lammada jaarsa kee eeggadhu hortaa teenya tannisiin jiru. Maalifi Ibrahim ni beekta arran baranne abbaa ilmoo keetiiti gartee ilmaan lama irraa qabda waan akkana sirrii miti hayyoomillee ittiin deebiinii siin jaa waan akkanaaf irraa dhiisii sirrii miti wardaa teenya hedduu takka waan akkana ittiin deebiin akka obboleessa tokkottiin sitti himaa jiru akkasiin siin jaa wardaa teenya
Abrahaam gartee jirta. Abrahaam ilaa arraan tanaa isaaniin jaalladhi jechuudha. Nin jaalladhaa micoona kan hin nin jaalladheetti. Abrahaam uumaa nin jaalladhaa micoota afaan hin jirtu kan dhageesse. Dhageenye hin jaalatu. Hin jaalatu inni. Silaa jaalate immoo agartee namni maansa jaartii qabu kamitti dhalaa dhiira biraa jaalata. Mee kamitti? Haala kamitti? Waan kanaan barbaachisu. Inni sitti dubbataa jira. Amma coota agartee gaa akkanaaf hin eenye. Inni takkatti jechuudha. Akkini guyyaa dubbataa jiru ni agarta. Ati sadarkaa tanaa guutuu hogguu intarfii hogguu gartee gaafatanirraa ani micoota nan jaaladhu agartee namaan natti ergee micootana namni natti ergu ooluu jeeti as keessumaa namni natti erge malee waa bilaashii miti jeeti odana guutuu wayii waataa jira jechuudha. Anilleen dhiyootanillee dhufee gaafadhe haalli kun sirriidha waan kun ni jirti yaaboon jirtu jechuudha. Ani irraa quban qabuu je karaa irraa fidanii hin beekuu je hayyeegaa isteeppii tana guutuu gartee haalli kuni haalaa miti ta'us hin qabu an dhiiroo mucaan kaniin beekumoo kanumaan duraan beeku san immoo kabiraatii jeetii nanuu shakkee dhufee Abrahaam gaafadha jechuudha. Agartee Abrahaam waan beeku san immoo kabiraatii sadarkaan juutti. Waan kana keessaa qabaa harka keessaa qabaa jeetiin illee shakkee gaafadhe yoo ta'an intarfirratti gaafadheetiin jira. Aboo waan akkanaa quban qabu illee beeku tana. Eessumaan affitanii gartee adawwiin qabaa. Namni adawwiin qabne hin jiru. Namaan najjaaree kanaan shakkii qabaa. Jee wayii waatu jiru jaan. Hayyeere wala ajaa'ibati firra. Ati asiin dhuftee amma isumaa wartee karraa quban qabne jaarsa nagaan dalagatummaa shakkii mana keessaa lafaa kaattee biiratti jennaan namni waan uumuun feene sanuu qotaatti godheeti wardaa teenya. Biiftuun firraa gartee qoosu jirti. Kunan jamaadha malee namni jaarsa namaa namni ayidii qabu jaarsa namaa kam jaalata? Jaalatu jechuun sirrii miti sirrii simtuu Abrahaam sichi gartee hanuu mee dhaabbaduu jechuufin namni na yaamne dhufeetiin gartee akkasittiin yaamee istiidiyootii keessatti intarfii godhee hawa Abrahaam akkami baddee qilleensa raadiyoo tana maali dalagutti hin jirtu jechuudhaan gartee fidee gaafadhee afeere jechuudha. Akkasiin naan jee aan yaa waan inni yeroo na balleesse micoota akka akkanatti barsiin jaadhaa fi irraa beekee siin mujee akka biraati jechuudha. Kun ammoo yaanni sirrii miti sirriis ta'uun taa'u gartee eenyuun fi haadha mana fi aarsoodha namni tokkollee namni mana haadha fi aarsoo ni jira hin jiru jechuudha. Kanaafuu ati immoo alatti firraa akka tarii hodhiisi jaarsaa ta'ee jiru. Suuta yoo rakkoon jiraatte nutti maddu sirraa qabna. Ammoo jaarsa deebitee fuutee gartee siitu akkasuma gartee maalidha gartee akkamii mucoosan biraa dhuftee maallaqa geessitee fiidee biinsiin jeeti na wajjin maarree jeeti shakkii tanaan sammuu zowwaq goonan ammoo qootuma teetii fi muciyyoowwan jaalan sanuu gartitti seenamni kanaaf ragatin ariinii fi ati immoo rakkoon jiraannaan akkanaaf fi kanaa jira rakkoo akkasii jireettee nutti himachuudhaaf karaan kee bal'aadha jechuun nu beektaa waan ta'eef garuu ammoo jaarsa lafaa kaatee arrabsitee gartee akkamitti maarreedha kana haala kanaan yoo deemte immoo
rakkina gubbaan dabaluu ta'a jechuudha. Kanaafuu kaniinan seenjuu wardaa teenya nama maraataan fi maraatiin nama maraachaa jenni beekee si maraachiin coonni maraatee si maraachi sammuu si dawwaqin gartee kanaafuu moo xiqqoo dhaqoo garraan bilbila keenya ni qabda qal'oo godhi hoggusan si biraan baana ni hinaa jechuudha biraaf ni hidhanna gilgoona akkana seenjaa akkasittiin akka obboleessa tokkotti waan asittiin dhiyaanneefin asiin gorsa kiyya siif laadhee gorsa kiyya on irraa ka'u hedduu tokko agartee waan hin taaneen wal naarsinaadha jiruun addunyaa waa xiqqoo takka isiinuma guyyaa lama har'a jiru boriin jiru agartee akka nama agartee waggaa meeqa jiraachuu deemutti gartee turee maal ta'utti jaarsa birraa aarsuun hin ta'u. Hankanaan seenjaa wardaa teenya tamaraattuudhaa waan maraataa firaatti isan jedhan dubbii maraataa namni dubbii maraataa fuunaan beeka maraatee beeku dubbii maraataa fuunaan namni fi maraatee jira aanatumaa maraattuu seenjaa yoo tamaraattu sanii fuute eegaa maaliif maraattuu jettee naan jettaa namni kee kumal jaarsa namaan hin jaaladhee fi jee kumal lafaa eegaa hin jiru kanatu hin jireen kanaaf an akka obboleessa keetti kanaan si gorsa ifee kennaa guddaa ija jaarsa kee jirtu jaarsa kee firraan tuqin tan hamni seenjuu hin dhagayin akkanaan seenjaa wardaa teenya hordoftoota hundee seenaa gaa akkumaan qabadhee dhufee kaniin qabadhee dhufee raashiidha gartee ijoollee teenya tanaa gartee jaarsa jaartii nama gartee dhalaan gartee akka nama jaalatu jettee jidduu seentee gartee wal dhoysustee jaarta jaartii addaan guutuuf yaaddisaniin dhugaa itti himuudhaaf dhufe jechuudha. Ammoo tajaajila namaa san barbaaddu immoo taa'ii agartee taa'ii siin feesisuu siif hin barbaachisu waan akkanaati. Olii fi gaditti illee si feesisuu siin barbaachisu waan akkanarraa immoo if eeggachuu baannaan rakkisaadhaa fuulduraas illee booda ammallee rakkoo ta'a cibbuudha cibbuu irra kaa'uun sirrii miti. Diisiin jaanii yoomillee arraas boruus hankanaan akka obboleessa kiyya tokkotti sitti hima obboleettii kiyya tokkotti sitti hima dhiisii biiftuu watis firraa hin ta'u dhiisi cibbuudha. Ammoo wal harkuu teenya nin beekaa agartee sumaan barbaadu jira ganda keessa sumaan iyyaafadha dhoggoyyuu numaan achiin teemaa as teemaa agartee bilbila keessa jalaa qabu jettee guyyaa wal agarruu sammuu nama dhufuu ta'a. Kun siif hin barbaachisu dhiisii siin feesisu dhiisii kan hin jiru nama waliin fixin namni jaartiin bultii fi ooffatanii nama proogiraama biraan baasiniif proogiraama qaba waan ta'eef namni kanaan siinjaa if gorsi fuulduraaf illee ammoo namarraa gad dhaabbadhu siinjaa gorsii kiyya kun sitinnaan ammoo booddee ta'e ni gartaa jechuudha. Akkasiin siinjaa hordoftoota hundi seenaa hashama harka fuun siinjaa viidiyoon tana warri bira geessu guutuu subscribe share like godhuudhaan hin dagatinaadha. Warri gartee maatii keenya hin ta'in maatii keenya ta'uudhaaf tattaafadha. Nu dhiyaadha harka bal'aan isin simannaa isin jaalannaa isin malee eenyu qabna siinjaa kanaafuu hanga viidiyoo teenya tan biratti waliin deemnutti nagatti siinjaa shaawu.